Asha marka bune daawwattoota fi kabajamtoota keenya maatii Kuush 5 Show Studio baga nagaa taatan nagaa qabdu. Amma kan argamnu magaalaa Finfinneetti argamna jechuudha. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti argama. Akkana jirra. Magaalaa Finfinnee akkuma isin beektan jechuudha. Jaamaan makiinaa baay'ee karaa cufee jira. Sa'a hedduu nama oofaa jechuudha. Amma karaa eerpoortii maraan jira. Bararuuf deema fi beekamu waan karaa eerpoortii deemu wajji maal laallaa eerpoortii maaltu akka jiruu fi karaa kanarra maaltu akka jiru isin daawwachiisa. Turtiin keessa na wajjin haa ta'u isin jedha. Asiin immoo kana cinatti argamu jechuudha. Baankii guddicha daldala Itoophiyaatti argama jechuudha. Kanaaf eerpoortii maaliif deemaa maaltu jira garam deemtaa akka jettanii nan gaafanne hin beekamu. Yookiin piraanki ta'uu danda'a kunis jechuudha. Yookiin sarpiraayiz ta'uu danda'a. Kara imalu deemu hin beekamne. Ani Ameerikaa imala jedhaa jira. Namoonni immoo biyya biraa imaltaan hanjaa jiranii. Hundaafuu kara imalaa jiru wajjumaan daawwannaa. Turtiin keessa na wajjin haa ta'u isin jedha. Eerpoortii erga seenneen booda eerpoortii illee akka jiru ni ilaalla. Oolman guyyaa irraa magaalaa Finfinnee hedduu namatti tolaa karaa guddicha irraa yoggaa dhufnu. Viidiyoo isin hin marre yoo danda'e isin mara. Kan biraa immoo magaalaa Finfinnee keessoo maal fakkaatti ka jedhume wajjumaan daawwanna. Turtiin keessa na wajjin haa ta'u. Hawaaruma tana fakkaatti Finfinnee. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya waan nama ajaa'ibsiisu keessa immoo biyya kana keessatti magaalaa Finfinnee jechuudha. Mana fincaanii dhaquun horofaadha. Salfii yookiin hiriira qabatta. Daabboo bitachuuf hiriira qabatta. Taaksii qabachuuf hiriira qabatta. Dhiisame guddatte garuu magaalaan Finfinnee haa jennu gaa akkana jirti kun. Amma kan isin maraa jiru naannoo Booleetti maraa jirra. Sanuma karaa gubbaa isin maraa jira. Kondominiyeem illeen akkuma wanta baay'atee jira. Namni baay'inaan keessa jiraatu hin jiru. Kiraan manaa garuu dabale. Jireenyi qaala'ee. Osoo kiyyaa sirba hiriyyaa kiyyaa zabduu isin affeera. Nuuroo wadda dheeraa ka jedhu san. Isa wajjin turtii gaariillee taatanii booda walitti deebina. Maaloo badeena dhagayyaa fira rakkoo guddaa jira rakkoo guddaa jira rakkoo guddaa jira gabaatas gabbeessii maaloo yaa mootummaa yoo kanarraa fudhuu guddisi daa'ima ashaboo sumunii guddisi daa'ima 40 galee guddisi daa'ima bara furkuu gabduu guddisi daa'ima gaangeen ilmoo dhalee guddisi daa'ima. Baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee nagaadee faddaala soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaala. Silaa yoonaan jirru akka rabbiif malee manaan ijaarradhaa hin diigin kaabalee daa'iman guddisaa hin diigin kaabalee mukattan gaalamoo hin diigin kaabalee. Moofa fannisaa gindingin kaabalee baseeta kan qabu gindingin kaabalee waanan kennu dhiisaa gindingin kaabalee. Nuuroo wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee nagaadee faddaala soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaala. Dirrii surree dhiisii uffadhu kaamisii. Turaa kasaadhistee shamarrisi osoo fuudhuu baadhee baraa kanaa durbaa kophaa buluu wayyaa maddeetoo jilbaa daallee bitii jettii ispoonjii furdisuu mindaanan argadhu daa'iman guddisuu yaa rabbi guddisii rifeensa dubaraa ammaadheetoo jilbaa wiigii biteen gahuu ammaadheetoo jilbaa mindaa mana kiraa ammaadheetoo jilbaa. Nuuroo wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee nagaadee faddaala. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya Boolee Finfinneetti kun akkanatti kiisa keessa nyaataa jirra.
Waan isin ajaa'ibsu kiisa kana biyya biraatti nyaata wamu ture. Alaala akkanatti nyaataa jirra. Kan itti argamne jechuudha. Boolee Finfinneetti argamna amma isaa kana. Waan nama ajaa'ibsiisu kiisa kana biyya biraatti waan biraatti hojjetanii nyaatatti nama nyaachisanii. Waan jabaate. Kanaaf daawwattoota kiyya quufne jedhaa jiranii uummanni. Warri quufee daarii eega. Nuti immoo asuma nyaata eeyina. Waan nama ajaa'ibsiisu keessaa boolee hundattuu ani nyaatuma nyaadhaa biyya Awuroopilaanii fa'aa keessatti nyaata. Ani immoo kiisa gurraacha keessatti nyaataa jira. Carraan bararaa nan qaqqabne yoo duraaniin barara jedhee dhufee amma kunoo nyaata bararsiisaa jira. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya ani isin jaaladha isin silaa anan jaalattan na fakkaate. Hundaafuu booleen Finfinnee irraa kana fakkaatti. Bararaa biyya keessaatii fi warra nyaata nyaatutu baay'ata mataa qabeeti. Akkasii daawwattoota keenya baga nagaa naaf taatanii isin jaaladha. Barcaanaan jedhaa jiin kana booda isaati. Hanga biyyatti galee kan ammoo nyaata illee irratti baay'ise. Akka badaa nyaataa jira. Du'aayi naaf godhame. Bilaafiya. Kanaaf egaa daawwattoota kiyya booleen Finfinnee kiisa gurraacha keessaa nu nyaachifte. Sa'aan bararaa kiyyaan kenne sa'aan bararaa kiyyaa ga'u jedheetiin akkatti nyaataa jira. Akkana kaa daawwattoota fi kabajamtoota keenya kana fakkaatti.
Tapi kabajamtoota keenya turtii sa'a dheeraa booda jechuudha walitti deebinee jirra. Magaalaa Adaamaatti deebinee jirra. Magaalaa Adaamarraa baanee magaalaan Finfinnee maal akka taatee fi imala karaallee jechuudha viidiyoo irratti akkuma argitanitti kan hanga turree kana fakkaataa jechuudha. Imalchiisaan keenyas asiin nu bira jira. Asiinis na biratti argamanii jechuudha. Imalli guyyaa irraa baay'ee bareedaa ture. Akkas kanaaf egaa magaalaa Adaamaa maal fakkaatti akka jedhu immoo wajjumaan laalla. Amma Adaamaa gadi seennee jirra. Adaamaa garacha jirra jechuudha. Guyyaa irraa qabbanni magaalaa Finfinnee baay'ee qabbanoofsiisan biratti immoo roobatu jira. Roobni magaalattii keessa baay'ee namatti tolu. Akkasii bararaadhaaf deemee ture. Bararaan naaf hin mijoofneen hin deebi'e. Isintu du'aa natti godhaa jiran fakkaatee daawwattoonni kiyya. Akkasitti du'aa naaf godhaati yeroo dhiyoo keessatti akkasiin bira ga'utti. Kanaaf turtii magaalaa Finfinnee boolee booda karaa magaalaa Adaamaatti deebi'ee jira. Adaamaan hoo maal fakkaate wajjumaan laala viidiyoo karaa fuuldura isin achi garagalchee jechuudha. Wajjumaan daawwataa deema. Daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa akkuma argitan jechuudha. Magaalaa Finfinneetti irra magaalaa Adaamaatti irra bareedduudha iyyuu. Anaaf garuu magaalaa Adaamaatti irra naaf bareeda waan hin qabbanoofneef waan oowwituuf sanumaaf natti fakkaachuu danda'a. Asitti illee kan argitan kun hoteelota akkanaa fa'aa argitanii akkanatti isinii dhiyeessee isiniif waraaba. Where you?
Tapi kabajamtoota keenya isin jaaladha amma kan jirru jechuudha amma xumura gadiitirra jirra naannoo haani jira amma jechuudha warri naannoo kana beeytan asiin jira isinitti haa tolu subscribe like gochuun dagatina shares gochuun dagatina comment jalatti na barreessa imala biraatiin immoo imalli kiyya naam milkaa'ee hanga imala biraatiin walitti deemnutti nagaa naaf ta'a isin jaaladha turtii gaarii viidiyoo birallee hedduu jira waan ta'eef diraama garagaraa fi koomeediiwwan garagaraa hedduu waan qabuuf isiniif gadhiisa nagaa naaf Yo barcaan subilleen warqa waan kuteef imallis waan hin milkaa'iniif amma sa'aatiin kun barcaa fudhachuuf naannoo haanii kanaan akkana goraa jira warri duraan barcaan nan beeyin immoo amma barca irratti kufuu fi kunoon argitanii suusanyaa na bira jira kunillee makiinaa akka inni oofu na dhibee jira kanaaf akkasii waaqni alaaffisu waan hundaaf iyyuu imala gaarii jennee jirra nagaan ofii rabbiin nu deebisee imalli anaaf hin mijanne malee isin du'aayii godha waan hundaaf iyyuu kanaafuu amma sa'aatii barcaatti deebinaa nagaa naa ta'a ulfaadhaa waaqayyo isin haa jaalatu anillee isin jaaladhaa nagaa naaf ta'a bakkuma jettu Asiyaadee